Adoolessa kudha shambara kuma lamaaf digdamii tokko guyyaan kaamisaa akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii oduu idilee isinitti hima Anusraa Isabaati. Artisti Haacaaluu Hundeessaa ajjeese jedhamuun kan abbaan alangaa himatee fi manni murtii balleessaa itti mure Xilahuu yaamee murtii du'aan akka adabamu abbaan alangaa gaafate. Manni murtii olaanaa federaalaa Maddii Lidataa dhaddachi yakkaa farra shororkaa fi dhimmoota heeraa lammaffaa himatamtoota sadeen murtee balleessummaa adoolessa shambara kuma lamaaf digdamii tokko itti mure ilaalchisee yaadni adabbii akka dhiyaatuuf har'a adoolessa 15 bara kuma lamaaf digdamii tokkotti beellama qabateeti ture. Bal'inni isaa kunooti. Artisti Haacaaluu Hundeessaa ajjeese jedhamuun kan abbaan alangaa himatee fi manni murtii balleessaa itti mure Xilahuun yaamee murtii du'aan akka adabamu abbaan alangaa gaafate. Manni murtii olaanaa federaalaa Maddii Lidataatti dhaddachi yakkaa farra shororkaa fi dhimmoota heeraa lammaffaa himatamtoota sadeen murtee balleessummaa adoolessa 5 bara 2021 itti mure ilaalchisee yaadni adabbii akka dhiyaatuuf har'a adoolessa 15 bara 2021tti beellamni qabameefii ture. Dhaddacha har'aa irratti himatamtoonni sadanuu jechuun Xilahuun yaamee Kabbadaa Gammachuuf Abdii Alamaayyoo dhiyaatanii jiru. Oolmaa dhaddacha har'aatiin abbaan alangaa yaada adabbii barreeffamaan kan dhiyeeffate yoo ta'u, abukaattoon ittisa himatamtootaa ammoo akkaataa seera adabaa yakkaa bara 1996 ba'e keeyyata 82 muraa tokko aatiin adabbiin akka salphatuuf barreeffamaan gaafatee jira. Keewwanni 82 muraa tokko aan yakkamaan tokko yakkicha osoo itti yaadin yoo raawwatee fi kanaan dura amala gaarii yoo qabaate adabbiin ni salphataaf jedha. Abbaan alangaa yaadni adabbii salphisuu kun himatamaa sadaffaa Abdii Alamaayyoof yoo ta'e malee himatamtoota tokkoffaa fi lammaffaa jechuun Xilahuun yaamii fi Kabbadaa Gammachuuf akka hin qabamne mana murtii gaafatee jira. Abbaan alangaa yaada adabbii salphisuu mormuun Xilahuun yaamii nama amala gaarii qabu miti bara 2012 keessa galmeewwan lamaa kan saamicha shiboo fi baajaajitiin himatamee ture jechuun kaase. Kana malees kan jedhe abbaan alangaa Xilahuun yaamii meeshaa waraanaa qabatee mana bashannanaa seenee ture jechuun dubbate. Artisti Haacaaluu Hundeessaas itti yaadee ajjeese waan ta'eef adabbiin salphifamuu fi hin qabu jechuun du'aan akka adabamu gaafate. Abukaattoon ittisaa yaada abbaa alangaa mormuun galmeewwan lamaan abbaan alangaa kaasan kan murteen irratti hin kennamin waan ta'eef mirga himatamaa kan sarbuudha jechuun kufaa akka ta'u gaafate. Haaluma wal fakkaatuun Kabbadaa Gammachuu meeshaa waraanaa seeraan ala bituun Xilahuun yaamiitiif ergisee ajjechaan artisti Haacaaluu Hundeessaa irratti akka raawwatamu taasisee jira. Dabalataan qaamolee seeraa jalaa osoo miliquuf yaalu iddoo ada'aa dirree jedhamutti to'annaa jala ooluu isaa himuun adabbiin akka hin salphanneef gaafate abbaan alangaa. Abukaattoon ittisaa Kabbadaa Gammachuu ilaalchisee iddoo riikoordariin irratti hin dhiyaannetti amalli isaa gaarii miti jechuun sirrii akka hin taane ibsuun adabbiin akka salphatuuf gaafate. Manni murtii yaada garee lamaanii qoratee murtee kennuuf adoolessa 20 bara 2013tti beellama biraa qabatee jira. Xilahuun yaamii yakkicha akka hin raawwatanii fi poolisiin dirqiin ajjeese jedhee akka jechisiisan mana murtiif himuun isaanii yaadatama. Oduu keenya lammataatiin godina Shawaa Bahaa aanaa Faantaalleetti duulli babal'ifannaa lafaa gama lixa aanichaatiin horsisee bultoota hawaasa Oromoo Karrayyuu irratti mootummaa naannoo Amaaraatiin geggeeffamaa jiru hammaachaa dhufuu jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himaniiti jiru. Humnoonni addaa poolisii naannoo Amaaraa hidhattoota Argobbaa daangarraa jiraatan wajjin hidhataa uumuun lafa bal'aa gama aanaa Faantaallee taatee Arroollee jedhamtu iddoowwan akka Borbor, iddoo xiqqoo, iddoo guddoo, Harooressa, Funyaan, Wangaayyoo fi Qorkee jedhaman irraa hawaasa dhiibuun naannoo Amaaraa jala galchaa jiraachuu jiraattonni OMN'tti himaniiti jiru. Muhammad Faantaallee bal'ina qindeesseeti jira. Godina Shawaa Bahaa aanaa Faantaalleetti duulli babal'ifannaa lafaa gama lixa aanichaatiin horsisee bultoota hawaasa Oromoo Karrayyuu irratti mootummaa naannoo Amaaraatiin geggeeffamaa jiru hammaachaa dhufuu jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himan. Humnoonni addaa poolisii naannoo Amaaraa hidhattoota Argobbaa daangarra jiraatan wajjin hidhata uumuun lafa bal'oo aanaa Faantaallee taatee Arroollee jedhamtu iddoowwan akka Borbor, iddoo guddoo, iddoo xiqqoo, Harooressa, Funyaan, Wangaayyoo fi Qorkee jedhaman irraa hawaasa dhiibuun naannoo Amaaraa jala galchaa jiraachuu OMN odeeffateera. Amma asii naannoo Arroollee kanatti asiin Borbor lafa jamturraa ka'e ammas iddoo lafa jamturraa bakka immoo bobbaan horii aanaa Faantaalleetii bobba'ee irra oolu tani dhufanii qubsuma manaatiin keessa qubatanii horii san immoo bobba'ee akka garasitti qubsumaan keessa qubatanii lafa iddoo jamtu gubbatti dhiibbaa geessisuun ni jira. Horii akkana
bal'ina san bobba'ee hedduu kan hin geenye godhuun achirraan dabree lafa funyaa waangayyoo jamtu lafa harooressa jamtu dabranii lafa duraan horiin warra gar'aana fantaalle bobba'ee bobbaan oolu maxaranii qotanii yeroo ammaa kanaaf qotanii maxaraan mukarraa baasanii lafa horiin oolu seenanii akka immoo horiin bakka san hin geenye godhuun ni jira. Kan akkana godhu kun amma naannoo kanatti warra Amaaraati moo warra Argobbaati? Warra Amaaraati, warra Amaaraa, warra aanaan Minjaar Shankooraatti hin bulu. Jiraattota aanichaa keessaa namni Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii dubbise tokko akka nuuf ibsetti rakkoon daangaa bulchiinsa naannoo Oromiyaa aanaa Fantaallee fi bulchiinsa naannoo Amaaraa jalatti kan argamtu aanaa Minjaar Shankooraa erga jalqabee baroota lakkaa'ee jira jedhe. Humni addaa poolisii naannoo Amaaraa horsiisee bultoota irratti lola banuun dhiitee bariitee dhiibbaa daangaa geggeessaa akka jirus dubbata. Hawaasni Karrayyuu fi Ituu aanaa Fantaallee keessa jiraatu manguddoo of keessaa filatee yeroo hedduu bifa irra deddeebitiin bulchiinsa aanaa godina hanga caffee Oromiyaatti rakkoon daangaa kun akka furamu gaafatus furmaanni homaatu kan hin kennamaniif ta'uu ibseera. Bulchiinsa aanaa Fantaalleetti hojjetaa mootummaa ta'uun tajaajilaa kan jiru namni maqaan isaa akka dhahamu hin barbaanne tokko OMN'f yaada kenneen rakkoon daangaa aanaa Fantaallee fi Minjaar Shankooraa gidduu jirtu hedduu hamtuu akka taatee fi humnoonni poolisii addaa naannoo Amaaraa meeshaa horsiisee bultoonni aanaa Fantaallee hin qabne meeshaa waraanaa gurguddaa fi ammayyaa fayyadamuun hawaasa weeraraa jiraachuu himeera. Ta'us garuu horsiisee bultoonni aanichaa cichoominaan dhiiga isaaniitiin aanicha teekfatanii asiin gan jedha. Gama biraatiin kaayyoon weerara kana saba Argobbaa daangaa naannoo Amaaraa fi naannoo Oromiyaa gidduu jiraatuuf godina addaa uumuuf mootummaa olaanuun karoorfamee itti deemamaa kan jiran ta'us maddi keenya kun ibseera. Kanaaf tarkaanfiin jalqaba aanaa Fantaallee fi aanaa Boosat addaan muruuf lafa qorkee jedhamutti humni poolisii addaa naannoo Amaaraa bal'inaan qubsiifamuun taappeellaa bulchiinsa naannoo Amaaraa dhaabbatanii eegumsa geggeessaa jiraachuus ibseera. Walumaagalatti aanaan Fantaallee gama tokkoon lafa diriiraa bal'aa oomisha shankooraatiif warshaan sukkaara mataa haaraa fudhateen lafa oomisha burtukaana fi maangoo maqaa investimentiin kennamee fi lafa warshaa Jibrii Alamuddiin naannawa Nuuraa Heeraa jiruun fudhatameen kan saamame yoo ta'u amma immoo weerara daangaatiin horsiisee bultoonni aanichaa rakkoo hamaa keessatti argamu. Kanaaf horsiisee bultoonni aanaa Fantaallee hawaasa bal'aa Oromoorraa dirmannaa barbaaduun dhaamsa maddeen keenyati. Wayitoomni addaa naannoo Amaaraa daangaa dabree qabiyyee Oromiyaa weeraraa jiru kanatti humni addaa Oromiyaa ammoo ristii Amaaraa deebisiisuuf gara Tigraayitti duulaa jiraachuun ergamni qaama kana eenyuuf gaaffii jedhu uumeera. Komishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa namoota achi buuteen isaanii dhabaman iyyaafachuu jalqabuu fi jedhem namoota mana hidhaa keessaa baafamuun achi buuteen isaanii dhabameef iyyannoon paartii fi dhuunfaan na bira gahaa ture baay'eedha waan ta'eef miseensa koree hojii raawwachiiftuu KFO aanaa Baakoo obbo Mallasaa Caalaa dabalatee namoota dhabamsiifaman ni qoradha jedheetii jira. Dabalata qabna. Komishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa namoota achi buuteen isaanii dhabaman iyyaafachuu jalqabuu fi jedhem namoota mana hidhaa keessaa baafamuun achi buuteen isaa dhabameef iyyannoon paartii fi dhuunfaan nu bira gahaa ture baay'eedha waan ta'eef miseensa koree hojii raawwachiiftuu KFO aanaa Baakoo obbo Mallasaa Caalaa dabalatee namoota achi buuteen dhabame akka barbaadu komishinichi beeksiseetii jira. Obbo Mallasaa Caalaa eebila 13 bara 2013 halkan walakkaa mana jireenya isaanii magaalaa Buraayyuutii kan qabame yoo ta'u mana hidhaa Gafarsaa Noonnoo jedhamutti hidhaa erga ture booda namoota eenyummaan isaanii hin beekamne lama wajjin mana hidhaatii baafamee ajjeefamuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Garuu maatiinis ta'ee paartiin isaa KFO'n ajjeefamuu isaa malee ragaa qabatamaa ajjeefamuu isaa ibsuu hin arganne. Kana hordofee paartiin KFO adoolessa 5 bara 2013 xalayaa komishinichaaf barreesseen dhimma obbo Mallasaa Caalaa irratti komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa harka akka galfatu gaafatee ture. Komishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa xalayaa KFO'n barreesse isa dhaqqabuu ibsuun maatii namni isaa achi buuteen wallaalame baay'een iyyannoo galfatan jiraachuu komishinichatti daayirektarri qorannoo naannolee Imaad Abdul Fattaa BBC'f himaniitii jiru. Gaafii maatii namoota achi buuteen isaanii dhabame kana deebisuuf guyyootaan booda koreen hundaa'ee barbaacha akka jalqabu daayirektarichi ibseetii jira. Qondaalota ABO Lammii Beenyaa fi Daawit Abdataa dabalatee dhiheenya kana namoonni achi buuteen isaanii wallaalame dabalaa dhufeetii jira. Godina Arsii aanaa Jajuutti ajjecha artisti Haacaaluu Hundeessaa hordofuun qeerroowwan humnoota mootummaa biltsiginnaatiin hidhaman turtii waggaa tokko booda murteen dabaa waggaa 5 hamma 18 irratti murtaa'eetii jira.
namoota murteen dabaa irratti murtaa'e keessaa Tamaam Haaji Faqoo waggaa 18, Ziyaad Qeerroo waggaa 9, Muktaar Kadir waggaa 9 fi Muktaar Sayyidaa waggaa 5 ragaa sobaatiin itti murtaa'uu Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii odeeffateetii jira. Murtee kanas kan murteessee mana murtii olaanaa godina Arsii ta'uu maddeen addeessaniitii jiru. Qeerroo Tamaam Haaji Faqoo osoo hin hidhamin dura hojii konkolaachisummaa irratti bobba'ee ofii fi maatii isaa jiraachisaa kan ture yoo ta'u, sabboonummaa isaatiif hawaasa biratti jaalatamaa waan ta'e qofaaf himataa nama ajjeessa jedhu irratti bananii ragaa sobaatiin murtii dabaa kana akka itti muran jiraataan naannichaa OMN itti himeetii jira. Kana malees qeerroowwan murteen kun irratti murtaa'e malee kanneen biroo hedduun aanaa jajurraa gara magaalaa Asallaatti dabarfamanii murtoo tokko malee mana hidhaa keessatti hiraarfamaa jiraachuun odeeffameetii jira. Gabaasni kan Muhammad Fantaalleeti. Godina Jimmaa magaalaa Jimmaa keessatti dabballoonni mootummaa dargaggoota raayyaa ittisa biyyaa cinaa dhaabbachuu qabdu jechuun dirqisiisaatii jiru. Dabballoonni kunneen dirqiin dargaggoota yaasuun walgahii teessanii bakka buutota qeerroo isin goonaa raayyaa deeggaraa jechuun sossobuuf yaalaa turuu isaanii barameetii jira. Faayisaa Eliyaas dabalata qabdi. Godina Jimmaa magaalaa Jimmaa keessatti dabballoonni mootummaa dargaggoon raayyaa ittisa biyyaa cinaa dhaabbachuu qabdu jechuun dirqisiisaa jiru. Dabballoonni kunneen dirqiin dargaggoota yaasuun walgahii teessisanii bakka buutota qeerroo isin goonaa raayyaa ittisaa deeggaraa jechuun sossobuuf yaalaa turuun isaanii beekamee jira. Waltajjii dargaggoonni muraasni irratti argaman kana irratti qeerroon waraana kaayyoo hin qabneef hin lollu jechuun mormanii jiru. Qeerroo adeemsicha morman yeroo ammaa hiikni addaa kennamee fi barbaadamaa jiru jiraataan magaalaa Jimmarraa dubbifne. Ajandaan walgahichaa dargaggeessi naannoo Amaaraa 15,000 raayyaa ittisa biyyaatiif galmaa'ee osoo jiru naannoo Oromiyaatti ammoo dargaggeessi waan galmaa'uu dideef tokkoon keessan mata mataatti dhagaamtii keessan fayyadamtanii namoota 17 fidaa jechuun dargaggoota doorsisaa jiranii qeerroon magaalaa Jimmaa kune. Caasaa qeerroo bilisummaa Oromoo isa magaalaa jiru warri bilxiginnaa diiguuf marmaaraa jiru kan jiru jiraataan magaalaa Jimmaa dabballoota magaalaa keessa facaasuun hawaasa jeeqaa jiraachuus ibsee jira. Humni addaa Oromiyaa maqaa riistii Amaaraa deebisuu jedhuun duulchifamaa jiranis akkuma warra Sidaamaa ejjennoo diddaa fudhachuu qabu jechuun dhaamani. Waraana kaabaa kana akeekni isaa heeraa fi sirna federaalizimii biyyattii diiguuf karoorfame keessatti humna diinaa goobsuuf duuluun seenaa ofii xureessuudha. Kun immoo sirrii mitii jedhu. Lolli hamaan waraana bilisummaa Oromoo fi humna nageenya mootummaa Itoophiyaa jidduutti adoolessa 6 hamma 14tti lixa kibbaa fi giddu galeessa Oromiyaatti adeemsifamuun fuulli kominikeeshinii waraana bilisummaa Oromoo ifoomseetii jira. Maqaa duula olaantummaa seeraa kabachiisuu jedhuun mootummaan Itoophiyaa waraana bilisummaa Oromoo kana baawashanee jedhee waamuun loluuf kibba lixaa fi giddu galeessa Oromiyaa lolaatii jira. Lola kanaan waraanni bilisummaa Oromoo ajajoota waraanaa mootummaa dabalatee lubbuu baay'ee gaaga'uu fi booji'utu gabaafame. Bal'inni isaa akkasitti dhiyaata. Lolli hamaan waraana bilisummaa Oromoo fi humna nageenya mootummaa Itoophiyaa jidduutti adoolessa 6 hamma 14tti lixa kibbaa fi giddu galeessa Oromiyaatti adeemsifamuun fuulli kominikeeshinii waraana bilisummaa Oromoo ifoomseetii jira. Maqaa duula olaantummaa seeraa kabachiisuu jedhuun mootummaan Itoophiyaa waraana bilisummaa Oromoo kana baawashanee jedhee waamuu loluuf kibba lixaa fi giddu galeessa Oromiyaa lolaatii jira. Akka barruu dubbii himaan waraana bilisummaa Oromoo Boodaa Tarbii fuula Tiwiitara isaanii irratti qoodan ibsutti lola jabaa humnoota tika biltsiginnaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti adoolessa 6 hamma 14tti adeemsifameen loltuun biltsiginnaa irraa namni 136 yoo ajjeefamu 200 ol madaa'uun 17 ammoo booji'amuu ibsa. Adoolessa 13 bara 2021 Wallagga lixaan gimbii gaara abbaa seenaatti humni komaandoo waraana bilisummaa Oromoo bittinneessaa diinaa mancaasaa gabrummaa fi wiirtuu gadaa jedhaman waliin ta'uun lola waraana biltsiginnaa wajjin adeemsan irratti waboon olaantummaan akka goolabe fuulli maarsariitiin Oromoo Liberation Communique jedhu ibseetii jira. Ajajoonni waraanaa mootummaa lola gimbii hoogganaa turan Koloneel Dirribaa Caalaa fi Koomaandar Ijjiguun akka ajjeefaman viidiyoon booji'amaa Eliyaas Taammiroon mirkaneessa. Gama biroon kibba Oromiyaa Gujii aanaa Gumii Eldallootti Cibraan Soddon Booroo kaampii waraana mootummaa kan malkaa gubaa jiruun marsuun waraanni guddaan akka taasifame maarsariitiin kominikeeshinii waraana bilisummaa Oromoo ni mul'isa. Mootummaan Itoophiyaa waggoota 3 darbanii maqaa opereeshinii sakatta'iinsa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun dhiittaa mirga namoomaa jabaa raawwataa turuu dhaabbileen mirga namoomaaf falmanii fi jaarmiyaaleen saba Oromoo ibsa baasaa turuun isaanii ni yaadatama. Sarbama mirga namoomaa lixaaf kibba Oromiyaatti raawwatamaa jiruun dhaabbileen idil addunyaa qorachuuf yoo dhufan
waboon deeggarsa barbaachisu taasisuuf qophiidha jechuun ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Kumsaa Dirribaa yookaan Jaalmarroo Dirribaa Aljaziiraa irratti dubbachuun isaas ni yaadatama. Waraana tibbana kutaalee Oromiyaa garaagaraatti waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota tika biltsiginnaa gidduutti geggeeffamee fi miidhaa dhaqqabe kana ilaalchisuun mootummaan biltsiginnaa hanga oduu kana qindeeffannetti wanti jedhe hin jiru. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el humnoonni heera biyyattii cabsuudhaan lafa Tigraay weeraran karaa nagaatiin akka gadhiisan barbaannaan ta'uu baannaan humnaan baasne jechuun ejjennoo mootummaa naannichaa irra deebiin ifoomsan. Aangoonni olaanoon mootummaa Itoophiyaa fi raayyaa ittisa biyyaa gama isaaniin ibsa baasaniin TPLF dhabamsiisuuf irra deebiin waraana labsuu isaanii akeekaniitii jiru. Mootummaan naannoo Amaaraa ammoo lola qolachuurraa gara haleeluutti ce'uu ibseetii jira. Gabaasota maddeen garaagaraarraa qindaa'ee Na'imaa Umartuu dubbisa. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el erga TPLF magaalaa Maqalee to'atee as yeroo duraatiif afaan Amaaraatiin ibsa kennaniin waraanni mootummaan Itoophiyaa, milishoonni mootummaa naannoo Amaaraa fi waraanni mootummaa Eertiraa lola Tigraay irratti bananiin rasaasa beelaa fi hokkara saalaatiin ji'oota 8tiif uummata Tigraay duguugaa turan jechuun himatani. Miidhaan uummata Tigraay irra gahe kun kan sabicha cabse otoo hin taane inumaa'uu jabeessuun moo'ichaan akka isaan gahe kan dubbatan Dr. Dabratsiyoon injifannoo hafanis gonfachuudhaaf qabsoo taasisuu akka itti fufan ibsani. Heera biyyattii cabsuudhaan lafti Tigraay humnaan weeraramee jira jedhan Dr. Dabratsiyoon warreen lafa Tigraay weeraranii jiran karaa nagaatiin akka gadi lakkisanii ba'an gaafatanii jiru. Ta'uu baannaan ammoo humnaan akka baasan dhaaddatani. Uummanni Tigraay saba kamiinuu akka diinaatti fudhatee akka hin beekne kan dubbatan pireezidaantichi sabni Tigraay kaleessa diina saba Amaaraa hin turre har'as miti borus hin ta'uu jedhanii jiru. Naannolee Itoophiyaa biroo keessatti dhalattoonni Tigraay hidhamaa qabeenyi isaanii saamamaa ajjeefamaa fi dhabamsiifamaa jiraachuus ibsa isaaniitiin eeranii jiru. Miseensa raayyaa ittisa biyyaa kan turan dhalattoonni Tigraay 10,000 lakkaawaman mana hidhaa jiraachuu isaanii fi warreen kaan ammoo achi buuteen isaanii dhabamuu himuun uummata Tigraay irratti warreen yakka raawwatan sadarkaa addunyaatti itti gaafatamuu qabu jechuu isaanii raadiyoon sagalee Ameerikaa VOA'n gabaasee jira. Gama biraatiin aangaa'onni mootummaa Itoophiyaa raayyaan ittisa biyyaa fi mootummaan naannoo Amaaraa haala tibbana kaaba Itoophiyaatti uumame ilaalchisuun ibsa baasanii jiru. Ministeerri muummee Itoophiyaa Koloneel Abiyyi Ahmad ibsa baasaniin labsii dhukaasa dhaabuu mootummaan labse TPLF akka carraatti itti fayyadamuun manguddootaa fi daa'imman gara lolaatti afeeraa jira jechuun komatanii jiru. Raayyaa ittisa biyyaa bakka bu'uun ibsa kan kennan Leetinaal Jeneraal Baacaa Dabalee gama isaaniitiin raayyaan ittisa biyyaa humna TPLF irratti haleellaa raawwachuuf of qopheessaa jiraachuu akeekani. Waajjirri kominikeeshinii naannoo Amaaraa ammoo marsaa hawaasummaa irratti itti gaafatamaa nageenyaa naannichaa wabeeffachuun ibsa baaseen dargaggoonni, manguddoonnii fi namoonni leenjii waraanaa qaban kan naannoo Amaaraa jiran hundi duulaaf akka qopheessan waamicha dhiyeessuun lola ofirraa ittisuurraa gara haleeluutti ce'uu isaanii ibsee jira. Lolli kaaba Itoophiyaatti adeemaa jiru kun hedduu biratti madda sodaa ta'uun yaaddoo diigama biyyaa hordofsiisuu uume.